Kiniina yookaan marfee lilmoo jechuudha kan dhiiga marsaa laguu akka namatti hin dhufne dhoorku fayyadamuun ni danda'amoo hin danda'amu laata? Eeyyamamaadha moo dhorkamaa? Dubartootni musliimaa viidiyoo kana sirriitti ilaaluu qabdanii, sirriitti irraa baratuu qabdanii, itti fayyadamuudhaan dura inshaallah waan kana beekuu qabdanii viidiyoo kana amma xumuraatti ilaalaa isiniin jedha. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنيني مرسى لغو يوكان توري لغو يوكان حيدي أكنا متين أفني الأوركو فيدمون تأمو هنتا أولاد شريان نية يمامون الأوركالاتا إن شاء الله فيديو كان كيساتي كان إلى الله وانتا علماء دبتان أكسمس ورا أوجيين فيا كان علماء رجاء قرتانيتين دبتان إرتهم بوفنيتين ديبي كان ديبسنا إن شاء الله سرت إلى الله نما براتي فيز دبر ساعتين أكرر فيدمان تاسيسا جلقبا kiniina yookaan lilmoo dhiiga marsaa laguu akka namatti hin dhufne dhoorku yeroodhaaf fayyadamuu ni danda'ama. Yeroodhaaf dhimmaaf sababaadhaaf jedhanii fayyadamuu ni danda'ama. Fakkeenya wantoota akka dalagaa hajjiitiif jedhanii yookaan sooma ramadaanaatiif jedhanii soomuudhaaf jedhaniitiin akkasumas dalagaalee biroollee dalaguudhaaf jedhaniitiin kiniina yookaan lilmoo marfee yookaan fayyadaman ta'e akka shari'aatti ni danda'ama jechuudha. Dubartiin takka kiniina haydii yookaan dhiiga marsaa laguu kan akka namatti hin dhufne dhoorgu fayyadamuudhaaf ulaagaa armaan gadii kanneen lamaan guutuu qabdi. Ulaagaa armaan gadii kanneeniin fayyadamuu dandeetti. Ulaagaan tokkoffaan miidhaa kan irraan hin geenye ta'uudha. Qorsi isiin fayyadamtu kun kiniini isiin fayyadamtu akkasumas lilmoon yookaan marfeen isiin fayyadamtu kun siriinjiin maal ta'uu qaba? Miidhaa kan irraan hin geenye ta'uu qaba. Miidhaa irraan gahuu fi irraan gahuu dhabuu isii maaliin beekti? Ogeessa fayyaa beekumsa qabu ispeeshaalistii waan sanii ka ta'e hubannoo cimaa ka qabu gaafattee qoratamtee haala saniin fudhatuu qabdii jedhan ulamaa'iin. Lammaffaa eeyyama abbaa manaa isiitiin ta'uu qaba. Abbaa manaa yoo kan qabdu ta'e abbaan manaa isii eeyyamee eeyyama abbaa manaa isiitiin qorsa kana fudhachuu ni dandeetti. Sunis yoo maal ta'e yoo miidhaa kan irraan hin geenye ta'edha. Ulaagaa kanneen lamaaniin fudhachuu ni danda'ama jedhan ulamaa'iin. Kitaabota wabii kitaabota kanneen lamaan ilaaluu dandeettanii tamaamul minnaa fi kashaaful qannaa'ii kana qinaa'ii kana ilaaluu dandeettanii fatwaa ulamaa'ii. Ulamaa'iin dhimma kanarratti fatwaa maal jedhanii? Fatwaan ulamaa'iin kennan maal fakkaata? Inshaallah ka jedhu ilaalla. Aalimni guddaan beekamaan Sheekh Muhammad Saalih Al-Uthaymiin jedhaman maal jedhanii dhimma kanarratti gaafatamaniitiin akka yaada kiyyaatti jedhanii. Akka yaada kiyyaatti dubartiin takka ramadaanas ta'ee ramadaanaan alatti kiniina dhufiinsa haydii dhoorku osoo fayyadamuu dhabde isa jedhuudha jedhanii. Sababaa yoo dhiyeessan maal jedhanii ogeeyyoota fayyaa ispeeshaalistii warroota ta'an namoota kaasiisa ta'an yeroo gaafadhu jedhani. Yeroo gaafadhu qorsi kun yookaan kiniiniin kun gadaamessa irratti akkasuma dhiiga isii irratti fi maarshaalee qaamaa irratti dhiibbaa yookaan rakkoo fidaa jedhani. Sababa kanaaf akka shari'aatti ammoo wanti rakkoo fidu dalaguun dhoorkamaadha. Osoo dubartiin musliimaa waan kana dalaguu dhabdee jedheetiin gorsaa jedhani. Dubartoota hedduu jedhan ka ofii kiyyaa beeku ka natti himame dubartootni hedduun sababa isaa wanta kana dalaganiif jecha dhiigni isaanii tartiibarraa akkasii badeetiin miidhaan irra gahee jedhani. Kanaaf akka yaada kiyyaatti osoo dalaguu dhabdee murtii rabbii kana osoo jaalatanii haydii guyyaa 7 yookaan 6 ta'uu kana osoo ima jaalatanii tumaan dhiisanii bareeda jedhaa jedhanii Sheekh Muhammad Saalih Al-Uthaymiin fatwaa isaanii akkanatti kennanii. Aalimni biraa Sheekh Abdulaziz ibn Baaz jedhamanii ka beekaman aalima guddaadha. Yoo beekamaadha ni beektanitti fakkaata. Fatwaa dhimma kanaa irratti maal jedhanii dubartiin takka wanta dhiiga haydii dhoorku kiniinas ta'ee lilmoo garaagaraa fayyadamuun ni danda'ama jedhan. Garuu ulaagaan cimaan maali jedhanii wanti ilaalamuu qabu wanti akka ulaagaatti hubatamuu qabu miidhaa kan irraan hin geenye ta'uu qabaa jedhani. Miidhaa yookaan dhiibbaa yoo kan irraan gahu ta'e fayyadamuu hin qabdu. Akkasumas dhiiga fakkeenya amma kiniina yookaan lilmoo kana fayyadamteetiin dhiigni haydii yookaan pireediin kun akka ittiin dhufne yoo ofirraa dhoorkitu ta'e maal godhuu qabdii? Dhiqatteetiin yoo ofirraa dhaabde dhiqattee qulqulleeffattee akkuma dubartiin qulqulluun salaattuutti ibaadaa dalagduutti salaatallee soomallee soomuu qabdii jedhanii. Yoo qorsa kana fayyadamteetiin dhiigni kan irraa dhaabatu ta'e
akkasii fatwaan ulamaa'in kennan isa kana fakkaata. Iddoo majmu'a fataawaa wa maqaalaat mutanawwi'a ka jedhu ilaaluu dandeessanii. Gabaabatti qorsa yookaan kiniiniis ta'ee lilmoo haydii dhufiinsa isaa dhorku fayyadamuun ni danda'ama ulaagaa lamaan amma dubbatame saniin. Garuu ulamaa'iin gurguddaan kun jabeessanii wanti dubbatan maalidha? Wanti kun dhiibbaa geessuu danda'a. Osoo dubartiin waan kana dalaguu baatte bareedaa jedhani. Kanaaf osoo dalaguu dhabdanii bareeda. Garuu yoo dalagdan ammoo rakkoo hin qabu. Akkasitti hubadhaa isiniin jedha. Waan fayyaa keessan irratti dhiibbaa geessu sirriitti gaafadhaa, sirriitti hubadhaa malee osoo sirriitti hin hubatin ittiin deemina. Waan Rabbi murteesse irraan faallaa deemuun dhiibbarraa nama gahuu danda'a. Haydii yookaan dhiigni marsaa laguu kun akka nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam dubbatanitti shay'un katabahu Allahu alaa banaati aadama jedhan. Waan Rabbiin dubartoota aadamirratti murteessee jedhan yookaan waan Rabbi irra qaddaree jedhani. Kanaaf waan Rabbi murteesse kanaan faallaa deemuun dhiibbaa isinirraan gahuu danda'a. Fayyaa keessaniif of eeggannoo taasisaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.